wardaan ni feeta wardaan feeta biiftuu malee akkati mooyyeetuma obboleeyyan kan jimaa asiituma qaalitti sijaara dudulaa kana qaalitti gartaniiti akkati sijaaraa tumti sijaara walirraa qabsi dibbee tumti isaa akkati mataa keessa dheessila. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaadha jirtan hojjettoota fi daawwattoota keenya nagaa qabdan jirtan alhamdulillah baga jiraatanii wallahi kun obboleeyyan keenya gaarrallee kun jijjiiraatu jira warreen ijoollee fi ganda wardaa faageessii jettanillee galatooma obboleeyyan kiyya ani karaa kanarra deddeemee asii fuudhee ganda wardaa faageessu kun Abrahiimi asii deemee achi dhaqee nyaadhamuu isaanii jalqaba obboleeyyan kiyya inshallah rabbi ma wajjin ga rabbi matattanneetu asumatti kararraa goleet ni jiraatu ni wayyaan ga Abrahaam harkaani ga'u takka wardaallee ni baatullee inshallah rabbi wajjin nama baanii ana bireetti himaan taatu ganda faa wardaa faageessudha sanirra ana bira jiraatu wayya karaan fagoo waan ta'eef karaa deddeemuun nama wayira nama baaftee obboleeyyan kiyya inshallah Abrahaam rabbi ga habaa sukunu Abrahaam ga kuno dubbee ganda kuno gurguraa akkatti uju keessa habbaa kudha keessa dhaabbata dargaa ta'e takkatti mooyyee namaatuma yaa Oromooti yaa obboleeyyan kiyya ilmi namaa ga akkanii obboleeyyan kiyya inni kun yeroo akkana ta'u kana ammas jedhee biiftuu na fedha biiftuu ni fedha biiftuu na fedha biiftuu na wayyaa kono gara galchanii jira yaa obboleeyyan kiyya gandi gaa akkuma beekamuun haati biiftuu ni beekamte kun haadha biiftuu fi kun gandi isaanii ganda ajaa'ibaati kana ganda waraana fuudhanii geessanii qabsiisudha malee amma akkatti tatta'anii asirra lidee baanii afaan banurra waraana mootummaa dhaqanii mootummaatti ijaaranii mootummaadhaan qabsiisuu qabna malee inshaallah obboleeyyan kiyya amma nama saahiba kiyyaa jira saahiba kiyya dawwaleetiin mootummaa milishaa ni jira amma yeroo ammaa kanatti milishaatti biyya keessa milishaa jira milishaatti jabaadhaa waan ta'eef milishaatti geessinee uummata qaqqabuudha qaban inshaallah rabbii wajjin amma wanni akka mataa keeyyatti ol ba'an har'a viidiyoo isin waraabe akkan uummata kanatti dhaqee uummanni kun gara san qaqqabu godhuufin inshaallah obboleeyyan kiyya wardaan ni baati wardallee rabbii biiftuu harkaa haa baasu inshaallah rabbii wajjin obboleeyyan kiyya du'aayin teessa ni qeebalamti du'aayin ni godha inshaallah obboleeyyan kiyya waan biraatiin har'as ta'ee borus ta'e ijoolleen Abrahaam na biree akkuma duraa nan guddisa jettu nan guddisa na biraayis abbaan jedhu ga'e na biraa fuudhuu hin danda'u kana abdii jala mureetiin jedhama inshaallah bilaal hanga abbaan kee dhufu na bira hirtanii na bira teessaniiti oda abbaan kee dhufullee abbaa na biraa ni deemta hin deemtu oda abbaan isaatu dhufee bilaaluu na biraa hin deemtu abbaa isaa caala dhaan guddisi jira waan inni fedhuu bitaaf waan inni gooyallee godhaaf isaaniitti ijoolleen xiqqoo mucaa xiqqaan ara ni rafa namni rabbitti ol kannatu waan dhabee qabu inshaallah Abrahaamis inshaallah turu ture malee nama baay'ee nama galaa nama dhufa wardallee nama baati obboleeyyan kiyya waan gara biraatii miti numaddii dhaabbadha yaa obboleeyyan kiyya hadaraa rabbi hadaraa nuti nama qabnu saahiba sin qabnu namni nuti qabnu maddiidha isin malee hordoftoota fi daawwattoota kiyya malee namni nutti dhalaa hin jiru waa takka nama nu dirmatullee isa biyya kanattillee gallillee waa takka namoonni nu dirmatee rakkoo ta'e ta'an wajji dhaabbatee nurraa qoodu hin jiru obboleeyyan kiyya isin malee hordoftoota kiyya malee namni biraa takka hin jiru obboleeyyan kiyya inshaallah hordoftoota wardaati fi hordoftoota Abrahaam kiyya hadiiniti kun hundi isin malee rabbii gad isin malee waa takka hin qabne uummata keenya numaddii dhaabbadhaadhaa obboleeyyan kiyya hadaraa rabbiiti viidiyoo tiitana sheer walii godhaadhaa kabira geenyallee akka bira geessu obboleeyyan kiyya du'aa inni godhaadhaa biraan gahaadhaan sheer godha obboleeyyan kiyya hadaraa rabbiiti ani namni odoo nama qabaanne har'a akkanan taanu sila har'a odoo nama qabaanne ijoollee tana takka nama biratti dhiifadheeti Abrahaam san bira dhaqaa naannoo inni jiru san gandi isaanii dhaqee furmaata tokko itti fida jechuudha ijoollee tana namatti dhiisee biraa deemu hin qabu obboleeyyan kiyya kanaaf rakkadheetiin hadaraa rabbii namni viidiyoo biyya tana laaltan hadaraa rabbii
feetee saba biraa ta'a feetee nama kiyyallee taate yeroo viidiyoo biyya laalee na bira inni dhufa ijoollee tana biratti dhiifadhee biraa rakkoo tana furmaata fudhu godhuu qabaa jeetiin viidiyoo isinii mara obboleeyyan kiyya inshaallah rabbii wajjini namni gaafuma wallaahi ijoollee tana akkuma godhee biraa deemuu wallaala ijoollee tana sabiyyii tana mana dhiisee biraa deemuu natti ulfaata namni gaddi Abrahaam Faayiz asin jirani obboleeyyan kiyya gubanne yaa obboleeyyan kiyya ni gubanne garaa kun gubate yaa obboleeyyan kiyya akka taanu dhabne bakka seenu dhabnee jira rabbi furmaata nu haa fidu ammumatti inshaallah ani waan takka waan dubbadhu qabu waan haasofillee na jalaa babbadaa yeroo garaa na gubate kana obboleeyyan kiyya wallaahi manni namni odoo mana ofii keessa jiraanne mana kiyyatti mana keessa seenati fiidoo isin namara mana keessa jiru mana namaatu jira namara taa'u jira kanaafin gabbeetuma shaaraarra gabboorra dubbii namoota keessa taa'ee jiru fiidoo maradhaa jiru mucaa kana gabbaasee wajjin fiidoo isin mara obboleeyyan kiyya inshaallah yoo rabbii biraa taate Abrahaam nama ba'a obboleeyyan kiyya inshaallah awaan biraatiif Abrahaam kan akka chiinaa ba'u Abrahaam kanatti dhalaa wardaanatti dhalutti fagoo waan jirtuuf warda bee rabbii ni baasa harka diina harkaa nama baati inshaallah akkuma nuti wardaa tana biyya sanii kara biyya keenya galchinaa jennee itti karoorfanneeni kun amma abanii akkasitti rooruuf jiranii biiftuun faal miyyoo wardaa qabdee biiftuu itti geessitte san garte hawwa rabbi si haa qabu miyyoo inshaallah taafaan lafee taafaan qoraanii tan miyyoo itti qabanii hidhanii akkatti roorisan sana garte rabbi harkaan waa baasa hadaraa obboleeyyan kiyya du'aayii nu godha du'aayiin teessan ni qeebalan qaabata awaan arge qaba du'aayii teessanitti waan nuti taane du'aayii teessatti nu bira dhaabbatee waan ta'eefin ol bee waan fedhe naa fidanii inshaallah bakka jirutti ofirraa dhowwina nama bakka jiru kanatti hanga nama beekutti ofirraa naannoo kanatti nama ijoollee kana mana isaa geessisan abbicha mana sanitti nama guddaadha waan ta'eef inni suni si bira dhaabbata abshir waan takka si taatee waan naannoo kanatti anaatu ummata mootummaarra bira jira Abrahaam hanga asii bira fagaate malee iddoo naannoo kan jiraate haatan baasee waan jeefi viidiyoo maradha obboleessi abdii isaati viidiyoo gabbee isinii mare namni nama jala dalaguufaa jira kanaaf abdii isaatiin nama guddaa nama kabajaa nama olmaa'edha kanaaf du'aa illee innillee biyya quraana qara'u du'aa godhu jira innillee rabbii ni baasa abshiin obsa qabaadhu rabbi obsa si haa kennu naan jedhu ammallee rabbi obsa nu haa kennu obboleeyyan kiyya hundi keessallee bakka jirtanitti obboleeyyan kiyya yeroo salaatanis yeroo teessanis du'aa nu godhaadha inshaallah rabbii wajjin Abrahaam nama baa abdii keessanii abdii rabbiitiin inshaallah harka diinaa harkaa nama baa ummata dargaa ummata sheeytaana ummata jinni gabbarusan harkaa rabbiin harkaa nu haa baasa hadaraa obboleeyyan kiyya kanaaf du'aa godha inshaallah ummata kun olaal dibbee qu'aat tumi mooyye isin tun akkamti ilmoo dhalteen qabdiin jawar kan ummata rabbi sodaanne malee ummata ofii isaanii malee namni naman rabbiin beekanii ummata dhagaa gabbaru ummata muka gabbaru ummata sheeyxana gabbaru san rabbi harka galchu dadhabii fi jimaatiin itti obboleeyyan kiyya waan ala jiru qilleessa jira sagalee jijjiiran obboleeyyan yoo dhageessa illee hadaraa rabbi hadaraa obboleeyyan kiyya qilleessa keessa taa'anii obboleeyyan kiyya ala jira waan ta'eef obboleeyyan kiyya viidiyoo hadaraa sheer walii godhaa obboleeyyan kiyya walii godhaa daawwattoota kiyya nama bira hin geenye bira akka geessu godhaadha hadaraa rabbi dhufaana dhaabbadha dubartii dhaabbadha obboleeyyan kiyya waan biraatee mutu hadaraa inshaallah obboleeyyan kiyya ijoollee daa'ima tanaa na bira jira daa'ima kana dhiisee akka godhu wallaaluutiin biraa deemuu garaa nan danda'u nama kana biratti nama guddaa kana biratti dhiisee biraa deemu ijoolleen amala qabdi waan ta'eef ijoolleen naafee Abrahaam malee amala isaanii namni biraa hin danda'u waan ta'eef hadaraa obboleeyyan kiyya hadaraa obboleeyyan kiyya waanuma isin dhaammatu hadaraa isitti dhaammatu sagalee ni taa'adha sagalee ni taa'an bira dhaabbadha obboleeyyan kiyya inshaallah rabbii wajjin rabbii walitti nu haa deebisuu godhachaa fi warda ilmi namaa tokko alatti wal barre
biyya namaa keessatti wal barree biyya teenyatti waliin gallee an rakkoo isaanii kana hangan danda'u furmaata na fidaa insha Allah obboleeyyan kiyya jeetu isaan jala adda ba'uu dadhabeetiin Abrahaam naa dawwalee habiyyi ganda kanatti galee ganda keenya kan irraa dhalate dhiisatiin isaan kana hojii deemu jira hadaraa obboleeyyan kiyya insha Allah rabbiin duraan obboleeyyan nu godhee obboleeyyan akhiraa rabbiin nu godhee rabbi addaan hin baasu insha Allah. Kanaafuu obboleeyyan kiyya hadaraa wani sitti dhaammadu yeroo salaatan du'aa hin godhaadha. Odoo walitti dhiyaannee furmaata walii godhuu dandeenya amma walumatti waan hin jirre obboleeyyan kiyya qilleensa kanarratti waan viidiyoo ta'an laattan hadaraa obboleeyyan kiyya hadaraa sagalee nu ta'a warri biyya keessa beektanis hadaraa akka Abrahaam sannaa baasanii hadaraa namatti dhaabbadhaa insha Allah hanga viidiyoo biraa qabadhee assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.